Thank you. Kamu godina Buno Beddellee godina qabeenya uumamaatiin badhaatuudha. Godina uumamaatiin qabeenya uumamaatiin badhaatu haa taatu malee jiituu magariituu haa taatu malee yeroo garaa garaa keessatti dhiqamni biyyee rakkoo guddaa ture. Dhiqama biyyee kana hambisuudhaaf keessumaa magariisummaa si qabattee akka itti dhuftuu fi xiyyeeffannoo kennee mootummaan keenya hojjechaati kan jiru. Tarii yoo xiqqate waggoottan dabarsine kana keessa hojii eegumsa biyyoo bishaanii irratti hojiiwwan gurguddaadha kan gochaa turre. Bara kana immoo kan bu'uuraa fudhannee ulaalle jechuudha. Mootuu qabeenya uumamaa ol ka'iinsa biyyaatiif jedhu giddu galeessa godhanne jalqaba boqonnaa qophii keessatti hojii sulula adda baasuuti kan itti deemnee jirru. Yoo xiqqate akka godinichaatti sulula 222 ol adda baafneeti kan jirru. Kanaaf sululota kana irratti immoo daagaawwan gosa adda addaa gara 17,000 olii hojjechuudhaaf irratti xiyyeeffannee irratti karoorfanneeti kan hojjechaa jirru. Yoo xiqqate waggoottan bara kana keessa jechuudha hojii misooma sululaa bara kana hojjennu keessatti hawaasni keenya daangaatti jiru kan umuriin isaa waggaa 18 ol ta'e hojii qabeenya uumamaa kana irratti xiyyeeffannaa guddaa goonee akka irratti hojjennudha kan gochaa jirru. Gama biraatiin hojii eegumsa biyyoo bishaanii hojjechaa hojii daagaawwan adda addaa gosa adda addaa hojjechaa kana cinatti immoo biqilaawwan garaa garaa yoo xiqqate gara biqilaa miiliyoona 200 oliiti kan yeroo ammaa kana qopheessinee dhangalaasnee jirru. Biqilaawwan kun biqilaa garaa garaa jechuudha. Biqilaa bosonaaf ta'u, biqilaa nyaata namaatiif ta'u fi biqilaawwan garaa garaa irratti xiyyeeffanneeti kan hojjechaa jirru. Tarii amma honaatti hojiiwwan sululaa hojii eegumsa biyyoo bishaanii kana yeroo hojjennu hojii eegumsa biyyoo bishaanii qofatu hin taane kan xiyyeeffannaa keenya godhannee irratti hojjechaa jirru. Hojii misooma sululaa hojjennu keessatti carraa hojii dargaggoota keenyaaf hin uumnannee jechuudha qabannee kan deemaa jirru. Fakkeenyaaf hojii qabeenya uumamaan cinatti biqiltuun garaa garaan dhaabbata inni mataa isaa madda galii tokko. Gama biraatiin horsiisa kanniisaa irratti godinichi godina dammaan beekamu waan ta'eef horsiisa kanniisaa irratti illee dargaggeessa keenya irratti ijaarree xiyyeeffannaadhaan misooma dammaa irratti akka inni bobba'u carraa hojii uumnaa innitti kan qabannee jirru. Gama biraatiin horsiisa beellada adda addaa furdisuu gabbisuu irratti xiyyeeffannaan guddaa godhamee hojii sululaa kana cinatti hojiiwwan biroo hojiin misooma sululaa kun bu'uura qabeenya misooma humnaatii karaa jedhuun irratti xiyyeeffatame hojiiwwan carraa hojii uumuu asirratti hojjechaa jirra. Hanga yoonaatti hojiiwwan waggoottan dabarsine kana hojjenneen godinicha irratti jijjiirama guddaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf hedduun isaanii kanaan dogogganii turan yeroo ammaa kana bakkatti deebi'anii burqaawwan kanaan hojii misooma qamadii irratti xiyyeeffannee hojjechaa jira jechuudha. Kanaan dura qamadii kan hin beekamne yoo xiqqate hojii qabeenya uumamaa hojjenneen yeroo ammaa kana lafa hektaara 125 ol irratti misooma qamadii illee misoomsinee jira jechuudha. Kun maalirraa ka'a? Burqaan kanaan dura goge bakkatti deebi'uusaa. Gama biraatiin bineensonni kanaan dura babbadanii turan gara bakkatti akka inni deebi'u ta'eeti kan jiru.
gama biraatiin gabbinni biyyoollee jechuudha yeroodhaa yerootti dabalaati kan jiru. Kanaaf yeroo ammaa kana hojiin qabeenya uumamaa keenya sirnoomeeti jechuudha kan jiru. Hojiin eegumsa biyyoo bishaanii kan sosochii eeggatu tuun taane uummanaa deeffatee jechuudha. Waggaa waggaatti guyyaa 60 hojii daagaa adda addaa qotuun qabaa kan jedhu sirnoomsee jechuudha kan jiru. Tuqaan barbaadu eeggattummaan qabu sirnoomee jechuudha kan jiru. Hojiin qabeenya uumamaa akka godinichaatti waliigala isaa sirnoomee jira jechuun hin danda'amu.